Waan hedduu takka garaa nama nyaatu namicha mana itti kireessite waliin osoo baala gooftuu algaa gubbaatti qabamte abbaan manaa ishee itti dhufe jechuudha. Dubartoonni akkanaa abbaa manaa isaaniitillee harka dabarsanii ofiifillee jireenya hamaa keessa of galchanii akkasumallee maqaa maatii isaanii nyaatanii dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa. Dhiirri dubartii ajjeese gaafa jennu rakkina malee akka hin taane hubachuu dandeenya jechuudha waan hedduu. Ashamaa harka fuunee hordoftoota Mansiyaarsiituuf jarra jirtu bakka jirtatti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koos taataniin hordofaa ta'an guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo hedduu nama gaddisiisuun kan walitti deebine jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf hedduu akka nama gaddisiisa. Yeroo ammaa kana keessatti eenyu amanee akka waliin jiraatu gaafii namatti ta'a jechuudha. Na baay'ee tokko. Egaa haati manaa yeroo abbaan manaa ishee manaa bahutti nama mana itti kireessite waliin yeroo isheen waan biraa raawwattu yookiin yeroo isheen amaaggattudha namni kun kan isheetti dhufe jechuudha. Kanaafiyyuu namni nama malee hin jiraatu. Kana booda manumayyuu kireeffachuun baay'ee sodaachisaa ta'ee jira jechuudha. Baay'eetu ulfaata. Dubartoota kaayyoo hin qabneef dubartoota fedhii yerootiif jecha fedhii isaanii sabotaxaruu hin dandeenyeef jecha dhiironni illee rakkoo keessa of galchaa jiran dhugaa dubbachuudhaaf. Kana jechuun namni tokko yoo nama tokko miidhe hanga fedheeyyuu yoo ta'e yoo namni sun badiillee qabaate seera jala ooluun isaa hin oolu jechuudha. Kanaaf namni kun mana kiyya jireenya kiyya jedhee walii gadi deemee hojjeta. Isheen garuu namicha itti kireessite waliin mana irraa kiraa fudhate waliin osoo isheen haala saniin amaaggattu abbaan manaa isheetti dhufee jechuudha. Baay'ee tokko nama qaanessa. Garuu asirratti wantoonni gaafii natti ta'an tokko yoo jiraate jechuudha. Garuma fuulduraatiyyuu warrootumti mana kireeffatanii jechuudha. Kireessuu barbaaddanillee barbaannillee jechuudha. Wantoota nuti gochuu qabnu sirriitti jechuudha. Namni kun yoo natti fakkaatu wanti gaafii natti ta'e yoo jiraate maal seetanii namichi kun mana kireeffatee jechuudha. Mana kireeffate kana keessatti haadha manaa isaallee wanta gibbiisan keessa jiru hunda isaa waan waliin kireeffate fakkaata. Akkasitti waan yaada natti fakkaata jechuudha. Kun yaada kiyyaadha. Yeroo jalqabaatiif mana kireeffachuu hin oolu namichoon kun sababbiin isaa haadha manaa namicha kanaatillee waan waliin kireeffate fakkaata dubbichi jechuudha malee namni kottee abbaa manaa ishee eegee yeroo abbaan manaa ishee mana hin jirre mana ishee deemuun difiratiidhaan baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Achuma gibbiisan keessa taa'aa achuma mana isaanii keessa taa'aa jechuudha. Waan hedduu takka nama gaddisiisudha. Kanaaf haa ta'u malee garuu kan miidhaa ofirraan gahu dhiirotaadha jechuudha. Dubartoonnis akkasuma namittiin kun amma hojii akkanaa raawwattee jirti. Inni ishee irratti tarkaanfii yoo fudhatee jira. Kanaafiyyuu miidhamaan isa jechuudha. Sababbiin isaa isheen waan gochuu barbaaddu gootee jirti. Inni garuu sa'aatii saniif aarii keessa galee miira keessa galeetu namittii kana ishee miidhe jechuudha. Kanaaf har'a manadhaa keessattis kan rakkatu isaadha malee ishee miti jechuudha. Maaliif kan balleessite isheedha. Seerri garuu akkasiin jedhu waan ta'eef jechuudha. Erga balleessee inni seera jala oola waan ta'eefiyyuu jechuudha. Kanaaf akka miidhamtutti kan ilaalamu kaa'ama isheedha. Maaliif hojii isheen hojjetteen yookiin badii isheen raawwatteen namni kun ishee irratti tarkaanfii fudhate waan nama gaddisiisu jechuudha. Kanaaf dubartoonni hanga ammaatitti hojiiwwan gurguddoo raawwachaa turanii hojiiwwan siddii isaan irraa hin eeggamne jechuudha. Hanga qoraaliyoo manatti waamuu dirasiitti gahanii jiran jechuudha. Akkuma argaa turre qoraaliyoo namicha qoxaarii manaa qoxxooruu dirqama manatti waamanii dhiira dirqisiisaa turanii jiran jechuudha. Amma immoo kiraayii nama manatti kireeffata waliin eegalanii jiran jechuudha. Kanaaf amma dhiirota keenya wanti na isin gorsu yoo jiraate jechuudha. Dhiironni illee dubartoonni illee jechuudha. Dubartoonni illee hojii akkanaa kan raawwatanii jiranii. Egaa kanaan dura akkuma beekamu dubartiin mana kireeffattee haadha manaa baastee abbaa manaa waliin manatti haftillee jirti. Seenaa ajaa'ibaati bara kana keessa kan ta'aa jiru jechuudha. Walumaa galatti garuu warri amma booda mana kireeffachuu barbaadan jechuudha. Gochi isin gochuu qabdan takkaa fi takkaadha. Innis maalidha yoo jettanii wanti isin gochuu qabdanii namni gaafa mana keessan kireeffatu
namni sun farramee kireeffachuu qaba jechuudha. Firmaadhaan alatti mana akka hin kireeffanne sababiin isaa namoonni tokko tokko gaafa mana kireeffatanii jaartii isaa yookiin abbaa manaa saniillee akka waan waliin kireeffataniitti waan itti fayyadamaa jiran fakkaata yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Kanaaf wanta fayyadamuu hin qabneen alatti akka hin fayyadamne farramsiistanii yoo kireessisiistan malee amma booda baay'ee ulfaataa ta'ee jira jechuudha. Tanaan durallee obboleettii tokko takka kireeffattee dhuftee ishee mana keessaa baasattee jechuudha. Mana ishee keessaa baasattee abbaa manaa ishee waliin itti haftee jechuudha. Kana jechuun dubartii kanallee hin galleef natti fakkaata. Sababiin isaa mana kireeffachuun abbaa manaatillee waan waliin kireeffattee itti fakkaate abbaa manaa ishee isa waliin yeroo isheen amaggadhu kan qabamte. Boodarra garuu abbaan manaatis dubartii mana kireeffatte waliin hafee haadha manaa isaa waggaa hedduu waliin ture. Bultii waliin afarra'anii mana sanis walumaan ijaaranii deebi'anii kireessanii namittiin isaanitti kireeffatte isaanirraa kireeffatte ishee mana keessaa baaste ishee isaatti haftee jechuudha. Kanaaf kun dubbii sodaachisaa ta'ee jira. Wanta sodaachisaa ta'ee jira. Amma booda of eeggannoo godha dubartoonni illee jechuudha. Sababiin isaa namni dogongoraa jira jechuun osoo hin beekin natti fakkaata jechuudha. Kireeffachuun manaa akka waan haadha manaa isaa abbaa manaa waliin kireeffatanii itti fakkaatanii kan akka barbaadan godhaa jiranii jechuudha. Kanaaf farramsiistan malee nama tokko gibbii keessanitti hin galchinaayi. Wanta fayyadamuu hin qabne akka hin fayyadamne yoo ta'e malee yeroon ammaa isa dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko ulfaata jechuudha. Kuni jireenya namaa irratti illee gufuu ta'a. Dubartoonni egaa dubartoota qofa osoo hin taane dhiironni illee hojii akkanaa kan raawwatanii hedduutu jira. Haa ta'u malee garuu kan dubartoota hin abaase jechuudha. Mee maal godhaa namichi kuni namittii kana kiisitti ishee baatee hin deemu yookiin hin hidhu yookiin barrii ishee ittiin qollofu mee maal godha dhugaa hedduutu akka nama gaddisiisa bara mana ishee keessatti. Yoo osoo inni dubartii fidee kireessisiise dubartiin sun abbaa manaa ishee waliin amaggatti jechuudha. Booda namittii kana mana keessaa baafachuudhaaf taati. Kanaafiyyuu mana kiraayii osoo hin kireeffatin taa'ammoo akkamiidha hin kireessanis yoo jedhanii jireenyi waddaddee jirti. Mana osoo hin kireeffatin immoo namni akkamitti jiraata? Namni jireenya mana kireeffatee kiraayii manaatiin jiraatu namoota hedduutu jira jechuudha. Kanaaf waanuma hundaafiyyuu rabbiin nama haa eegu waan akkanaa kana. Dubartiin akkasii gadheen immoo jireenya namaatillee nama balleessisiisti. Amma namni kun bultii kooti jedhee jireenya kooti jedhee haadha manaa koo boru ijoollee waliin argannee jireenya gaarii waliin jiraanna jedheetu inni halkanii guyyaa qanaa dafaa jedhee hojjetee fida jechuudha. Isheen garuu namicha mana kireeffatee taa'u waliin kan inni hojjetee xaaree fidu isheen teessee akkuma hantuutaa isuma nyaachaa isarratti waan biraa raawwatti jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaata. Dhiironni akkas bultii ofiitiif amanamaa ta'anii dubartoonni immoo bultii isaaniitiif illee hin amanamne hedduutu jira jechuudha. Amma booda garuu wanti nama baasu yoo jiraate dubbiuman duratti dubbadhe san qofaadha jechuudha. Kana wallaalummaa namoota irraa kan ka'e illee hojii akkana raawwatanii kanaaf beeksistan malee nama tokko gibbii keessan seessisuu mitiiti akka baabii gibbii keessaniititti nama tokko hin seksina. Amma booda jechuudha firmaa malee jechuudha. Firmaa isaanillee mootu saaxinii keessa yookiin saaxinii keessa teechisuu osoo hin taane balbala irratti laxxafuu qabdanii jechuudha. Sababiin isaa yeroo hunda isa arga yoo ta'e wanta fayyadamuu qabuu fi wanta fayyadamuu hin qabne wanta kireeffatee fi wanta hin kireeffatin yeroo sana adda baafatee beeka jechuudha. Kana yoo ta'in wanti biraa furmaanni biraa hin jiru jechuudha. Firmaa yoo ta'e hanga tokko waaqixaatii birriis ta'a waan biraa ta'a yoo inni wanta fayyadamuu qabu sana ilaatti fayyadamini gaafas akkasitti harkaafi irratti fudhatama jechuudha. Malee mana osoo hin kireeffatin hin jiraanna jechuun immoo baay'ee ulfaata ka maaliif namni kireeffachuufuu qarshii irraa argachuufuu hojjetate har'ammootu abbaan manaa koo dubartii waliin akkas ta'a haati manaa koo akkas taati jedheetu namni mana kireeffachuu hin dhiisu jechuudha. Kanaaf warra amma booda mana kireessuu barbaadan dubartoonni illee of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jedha. Egaa amma namichi kun sababii namitti kanaatiin qilixoo galee jira jechuudha. Osoo jireenya isaatiif tattaaffatu isheen garuu namicha kireeffate waliin osoo amaggadhu jechuudha. Dubartoota akkanaatu jira. Dhiironni illee akkasuma jechuudha. Rabbiin waan akkana kana nama haa baasu. Dhugaa hedduutu akka nama ulfaata.
jireenyi yoo namatti ta'uu baate nama sanii yoo walii galtee yoo nama san jaalachuu barbaadaniyyuu nama sanirraa waan barbaadan yoo argachuu baatanii nama san gatanii bahuutu caala malee.